gurta rabbii jedha video tan eegan dhagay wallahi fayyaan dhabi ganaman dhagay fayyaa dhabi fayyaan dhabi mee waan isin asitti dhageeffadha rabbi sodaadha isi miskiina nama maqaa waraana bilisummaa Oromootiin agartee ilma namaatti taphatee cafacafee fite mee waan isin asitti dhageeffadha Mataatee jirti angaruu fira dhabuuf abbaan keenarraa du'ee nama na gargaaruun qabu abbaa manaanarraa qalan akkatti jiraadhuun qabu rakkoon tun nageessee ilmaan kiyyaa wajjin sadaqaa kadhadhee waan nyaachisu kan hin qabne taa'uuchu deemee dalagachuu dadhabee jechuudha. Namni akkana si godhu kun maqaa isaanii waan ta'e hin beekna maqaa isaa isaan nama hidhatee hidhannoo qabu waraana. Hidhannoo qaba. Fandishee jaamaa jechuudha maqaan dhalootaatti wakkaltiin baashaa nama harree hatee jaamaa jechuudha baa'ooshaanii. Lammaffaan isaa immoo gaachan guddaa jaamaa jireenya raagaati jechuudha. Inni beeka nama akkas na godhee natti ergee na fuusisee nama amma sooree jaamu faa natti ergee jechuudha ijoollee maaddee warra jaaman. Kanaatu rakkoo ta'an irratti gaggeessee jechuudha. Alhamdulillah lubbuu ta'eetiin baasee jirta. Kan lubbuu sirra dhabee si baase sunis ilma Oromooti. Alhamdulillah lubbuu ta'eetiin baatee jirta ammaasis gargaarsummaa Oromoo siif godha waa hundumaa siif godha mana afamaatti illee si geessina. Gocha akkanaa kanaan uummati keenya kan dhoofamee kan miidiyaan hin agarre kan dhoofamee caljee abaa'oo shaneen yakka irra raawwattee bifa kanaan dhokatee jiru kumaantama. Kanaaf Nabiraa'u nama sadii iddoo dhiirrina kan waraabessa nyaachisan. Isaanummaan sanoo Isaanummaan sun gaajjisanii waraabessa nyaachisan kan odoon handaaluu dhiiga muka fannisanii keessaa dhuganii asee immoo jarkaan irra beesine biyyaa fi saraxansiifne biyyaa leenjii goona jaanii ana biraan anna fannisuuf jaanii humni badhaadhinaa alhamdulillah rabbil alamin lubbuu siisanaan galma duniyaa irratti naambisee jechuudha. Nama na biraa nama sadii waraabessi nyaatee jira kan dhiiga isaa jala qabanii na biraa dhugantu jira. Alhamdulillah rabbil alamin ati hafuu keetiif alhamdulillah rabbil alamin obboleeyyan kiyya viidiyoo kana gidduu dhibbaa deebi'a shaalla. Viidiyoon tuni ka amma reefi dhageettan kun ka biyya keessaa waraabee kanatti erguu beeki. Ka biyya keessaa waraabee itti ergu waan inni haasomee dhageeffadhaa kiyya kana. Wallahi ni dhaare isa arrabsuuf illee humna miti waan inni haasomee dhageeffadhaa. Ummata Beenishaangulii fi Gumuz keessa faca'ee jira uummanni Harargeedha. Obboleettii teena waan isin dubbattu gartan jechuudha. Obboleettii teena waan isin dubbattu agartan kuni obboleettii teena inni jedhu kun viidiyoo awwala dhageeffattan akkasiin naa qabadhaa. Viidiyoo awwala dhageeffattan. Nama garii biratti qoosa hadhallee warra shanii asuu jalaadhaan isii ilaalanii waan barreessanii asirratti darbatan. Warroota waan akkanaa yeroo argan as jala deeman waan isin dhaamilmaan Oromoo eessarraa akka dhufan Oromoo ajjala taa'amu waa babarreessu kan nama laalaa firarraan kan beenne eenyummaa isaanii adda baafadha. Kunniin diina ilmaan Oromooti. Uummanni Oromoo kuni qacce kan guutti jiru wanni mul'ate qacceedha jechuudha. Hin hafne namni laalu buleettiin teenna nama sadii dhiiraa na biratti ajjeesaniiti bineensa nyaachisaniiti. Shaneen dhiiga namaa kan hundi kun namni hin beenne jiru ufii waraabdee agarsiista asiin dura. Ufii waraabdee agarsiisa. Laakiin ammoo miskiina agartee tawaan takka hin beene waraana bilisummaa Oromootiin beene kun agartee uummata isaaf maqaa isaati waraana bilisummaa Oromoo balleessuu kan beene itti taphattaniiti kana kaaftan. Haasa'ime. Kuni dhagaa biraa waan itti barbaadan jiru jechuudha. Uummata mujriima. Kanaaf wanni isin namarratti hin dalanne jiru. Wanni hedduun gabbahuu deema. Obboleewwan teena shamarran taphatan kagadi hin baane yoo jiran waan duratti dalagame san baanee irdii teena kunnuus fafa abbaan fira kan waa gargaaru malee jettee jirtu jira. Namoota dhiiraa rakkoon hedduun irra gahee irratti dalagame jira. Obboleettiin teena tun gargaaruu qabnaa warri viidiyoo isii kana qabdan karaa ittiin gargaaramuu dandeettu irratti akkaataa itti gargaaruu irratti gartee warroonni nama haqaa irraan nama dhugaa irraan nama kanaan hatee horii namaa nyaatu osoo hin taane gargaaramuu qabanii asiin durallee waa'ee uummata Harargee kana hedduu isin himaa ture jechuudha. Agaa odeessa uummata keenyarraan gahan agarre uummanni Harargeedhaa jala bu'aa uummata keessan kan gartee faca'ee bakka adda addaa keessatti rakkoo keessa jiru kasaamame uummanni Wallaggaa gabbayee dubbachaa jira. Mataan isaa uummanni Wallaggaa jechuudha. Waraana wajjin dhaabbatee iyyuu jira. Gartanii waan irra gahe kaleessa nama gara biraatii dhufe Walloo Harargee fixanii isaanis itti deebi'anii fixaa jiran. Amma uummanni Wallaggaa afaan jiru jechuudha. Luuxxee deebitee uummata fixaa jirti qalaa jirti kan isaanii jechuudha.
abbeeraa eessuma namni siin qalaan jirre hin jirtu. Dhumatti agartee naam balleessitee badu deemu jirti. Kanaaf uummata Harargee kana haa gargaaru, waliin cinaa haa dhaabbannu, uummata keenya kana sagalee haa taanu, hundi keessanuu ilmaan Oromoodha. Waan jiru hundarrattu ilmaan Oromoo gaafa namni du'e namaa boohuun gaarii miti. Obboleettii ta'een akkasitti bootu gartan akka mimmaan dhabu kun gara maraadhaa jiru gartan jechuudha. Mee mimmaan isii kana laala. Mee akkatti bootu laala obboleettii ta'eedhaan. Sigalee abbaa warraa irraa qalamee qabeenya saamamtee ofii rakkoon irra gahee namni rakkoon irra gahee biraa deemee isin akka achitti dararamaa jirti jechuudha. Numa rabbi gaditti nu qabdii haa gargaarru cinaa dhaabbannu isiniin jedha. Lafti jiru lafa iyyaa waan ta'eef ummanni Harargeedhaa itti aantanii nama keessan bakka jiru akkaataa itti gargaaru irratti namni gartee. Kijiba isaa kanamee waraana adda bilisummaa Oromoo waan inni jedhu kaani waan nama inni wajjin haasa'u walumaan dhageeffannaa na faana bu'a. Oromoo deesuma immoo bilisa jira jechuudha. Inni adeemu Oromoo jechuudha. Amaarri baay'ina maarii qabaachi Oromoo mati baay'ee jechuudha. Argaa ture jechuudha. Su Oromoo deemu immoo uummata Oromoo jeesaa jira jechuudha achi keessatti. Qarshiidhaan bitamee qarshiin goyeeffamuu jechuudha. Malee Oromummaa isaa wallaalee miti. Otutti dhaga'amu qarshii sana laalee qarshii sanaan goyeeffamee uummata Oromoo jeesaa jira jechuudha. Oromoo gochuu kun gaafa taatu seenaan nama gaafata. Seenaan nama gaafata. Kana naamuuf godha. Ajaa'iba walumaa galatti cunqursaa fi ajjechaa uummata Oromoo ragaa jiru biqilanii gara Amoonaa qabsoo ishee ana arguu isin jennee irraa kaasuu deebii kan jedhamu irratti murraa filatooma. Yoo eddaa ba'a ijji tante qulfii taate arguu dhabde malee. Oromoo yoo taate harka kaasii jedhanii ni agartanatti fakkaate obboleessi kiyya. Yaa bo Oromoon safuu qabdi safuu eegga. Mallayni karaa si wallaa. Mallayni of si wallaachisi yaa obboleessi kiyya. Mallayni saba kan keessin gurguchiisin waraana adda bilisummaa Oromoo waan fedhe yoo ni dalage sabaaf qabsaa'e. Waraana adda bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate bar hiriyoonni dhiitanii wajjin agartee nyaadhee huccuu walirra wajjin uffanne. Ana Rabbii Yaman fidee Yaman keessatti aga gommaa telakteera yookaan gommaa kumbaayineeraa ciisee na godhe malee kanii yooniin maqaa isaanii dhahe hin qaanfanne. Sanniin tu keessa na jira. Viidiyoo itti aanume warroota waraana adda bilisummaa Oromoo buqqise fayyadamtu akka tullee jira. Mee dhageeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenya Harargeedhaa hundumaanuu kun sharaa kana keessa warra jiruun isin dubbisuu barbaada. Akkanuma laalaadhaa jechuudha. Sharaa kun warra buqqaatota shaneen buqqaaftee dhufee jechuudha. Eenyu maqaan kee? Nuuriyaa Kamaali? Nuuriyaa Qamarii? Eessaa dhufte? Eessa dhalatte? Makkala dhalatte? Anaa malkaa bal'ooti moo malkaa lamaan? Dadari dhalatte? Gosti tee maali? Jaarsoodha? Shaneen akkamsi gooti? Manaan irraa bultee ilmaan kiyyaa ganaa soddadda baaftee kan uummanni baqaqadheetiin harkeessa jira. Horii kiyyaa na saamtee waan tokko dhabatteen kun baqaqadhee as keessa galee as keessa jira. Ilmaan nama meeqa qabda? Ilmaan nama saddeetiin qaba. Saddeet qabda? Ammaaf mana kana keessa jirtaa jechuudha? Sharaa kana keessa jirtaa jechuudha? Maal nyaatu jirtu? Waan tokkoon yaa jiru qabla waan akkadaa ammaa kun dhabu. Qooseen mee mana kana keessa? Sharaa kana keessa jirtaa jechuudha? Anaaf gaadhaa jechuudha. Kaan immoo waraabni akka akkaatuma kanaan isinii dhalee isinaa gosti tee maali? Jaarsoodha? Jaarsoo keessa? Jaarsoo keessa warra botorii? Haala kanaan as dhuftee jechuudha. Horii meeqa si jalaa fuudhan? Horii 8 na jalaa fuudhan. Horii 9 si jalaa fuudhanii abbaa mana keetiitti si gajjeessa. Maaliif gajjeessan abbaa mana keetii? Shanee waan jirta yaanitti. Makalaakaa jirta yaanitti. Makalaakaadhaan dubbattee jedhanii gajjeessan. Ijoollee Oromoo takkaatu na ergijee footoo kee kana waraabii akkasumatti bakka kun asuma keessa raftii as keessa bultii akkaataa isiin itti dhaabbattus ni agartanii jechuudha. Haala kanaan jiranii uummanni Oromoo hedduu jira siifin erga kaanis. Laakiin warri hadha Oromoo fi
Oromiyaa dhagaa guurtan akkasuma waraana adda bilisummaa Oromoo irratti dhagaa guurtan lafeen gootota kaleessaa isin haa waraantu. Wallahi lafeen gootota kaleessaa isin haa waraantu. Mee amma immoo kanarraa hafee wanti nu laallu waa'ee milishaati. Mee oduu milishaa kennaa walumaan daawwannan fana bu'a. Fidem dufini, oda hinga pita ijolete tiran kufini. Ya milisha, wada kasina ma ya milisha. Fige dufaki yahu, ite kufaki yahu. Laki fidem dufini, boda hinga pita ijolete tiran kufini. Ya polisi, fidem dufini, boda hinga pita ijolete tiran kufini. Ya milisha, wada kasina ma ya milisha. Fige dufaki yahu, ite kufaki yahu. Laki fidem dufini, boda hinga pita ijolete tiran kufini. Ya polisi, wada kasina ma ya milisha. Fige dufaki yahu, ite kufaki yahu. Laki fidem dufini, boda hinga pita ijolete tiran kufini. Ya milisha, wada kasina ma ya milisha. Fige dufaki yahu, ite kufaki yahu. Laki fidem dufini, boda hinga pita ijolete tiran kufini. Ya polisi, wada kasina ma ya milisha. Fige dufaki yahu, ite kufaki yahu. Laki fidem dufini, boda hinga pita ijolete tiran